Hordoftoota birraa YouTube akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa koodha. Har'a wanta haaraa tokko isiniif fideen jira. Isinis subscribe, comment, like, share gochuudhaan na hordofaa. Guyyaadhaan kanan qabadhee isiniif dhufee akkamitti faayila yookaan immoo dookumentii keenya paaswordiidhaan hidhuu dandeenya kan jedhurraa waliin ilaallaa. Online yookaan immoo interneetii fayyadamnee akkamitti faayila keenya yookaan dookumentii keenya hidhuu dandeenya kan jedhu ilaallaa na duukaa bu'aa. Jalqaba irratti online gallee bakka Google search kana irratti PDF to go kan jedhu kana barreessinaa. Sana booda enter jennaani jechuudha. Akkuma nu dhufeen kinoo toora kanarra deemnee PDF to go kan jettu kana cuqaasnaa jechuudha. Sana booda taayitilii kanarratti mata duree kanarratti faayiloonni maal gochuu akka dandeenyu asirratti barreeffamee jira. Kana hunda keessaa toora kana dhufnee protect PDF kan jettu kanarratti cuqaasna jechuudha. Haala kanaan nuuf fidaa jechaadha. Fuula isaa haala kanaan hoggaa nuuf fide asirratti choose file kan jettu kana hin cuqaasna. Innaan bakka faayiliin keenya jiru as gama kanarra barbaannee kinoo asirra desktop irra yoo ta'e desktopii, dookumentii irra yoo ta'e dookumentii irra barbaanne jechuudha. Asirra deemnee amma asirra deemnee desktop irra kinoo amma dookumentiin kiyya kanan jecha darbeetti yookaan paaswordii hidhuu barbaadu kinoo amma dookumentii kan jedhu akkanitti godhee select godhaa jechaadhaan filadhaa jechaadha. Sana booddee open jennaani. Amma faayila kana upload godhee xumuree jira. Asirratti akkuma agartan upload godhee xumuree jira. Kanaaf amma asirra dhufnee enter open password kan jedhu kanarratti paaswordii gashinaa jechaadha. Mataa keessanii gashitu jechaadha. Gasheen jira. Ammas repeat open password kan jedhu kanarratti paasworduma duraa sana itti gashina jechaadha. Gara kanarra dhufnee kinoo asitti booksiiwwan garaagaraa sadii jira. Gubbaa kanarratti immoo set password to restrict permission jedha. Maaliif paaswordii itti gashinaa? Faayila keenya sana yoo namaaf ergine yookaan immoo qaama dhimmi ilaallatu tokko bifa soft copytiin yoo ergine tokkoffaa akka printing goone asirratti kilik goona hin cuqaasna jechaadha. Mallattoo raayitii kana nuuf fidaa. Lammaffaa irratti immoo qaamni erginu sun akka koppiin goone asirratti ammas kilik goone. Sadaffaa irratti immoo wanta ergine sana irraa akka hin fooyyessine ammas kilik goona jechaadha. Mallattoo cuquliisa kana erga nu agarsiisee asirratti immoo toora kana dhufnee enter permission password. Kanaafuu akka qaamni ergine sun print yookaan immoo koppiin goone yookaan immoo fooyyessuu akka hin dandeenye asirra dhufnee ammas paaswordii hangara olii saniin garaagara ta'e asirratti dhufnee gashina jechaadha. Sana booda paaswordii kana duraas kan gara olitti gashine gargar gashine wantoota armaan olitti dubbanne kana akka koppiin goone akka printing goone fi akka hin fooyyessine yoo ergina jechaadha. Amma paaswordiin gashaa jechaadha. Asitti gashee ammas immoo repeatidha. Asirratti gasheen jira. Inni toora gadii kanarra dhufnee enable rasterize jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo erga xumurree erga hiinee xumurree raawwanne booda namni erginu sun dookumentii keenya sana irratti gaafa cuqaase bifa imeejitiin dookumentii sana fidaafi jechaadha. Dookumentiin keenya sun guutumaa guutuutti tekstiin keenya sun maalitti jijjiirame? Gara imeejiitti jijjiirame jechaadha. Tekstii osoo hin taane gara imeejiitti jijjiirama jechaadha. Kinoo kana cuqaasnee start jennaan. Kinoo asitti start tuqaa jechaadha. Amma process gochaa jira. Erga xumurree booda kinoo gama kanarra fideeraa jechaadha. Kinoo dookumentii keenya sana kinoo asirratti bannee jira.
Nama kanarra dhufnee dookumentii keenya kana banuudhaaf kun asirratti paaswordii nu gaafata jechaadha. Akkuma jalqaba galchine ittiin dookumentii banuudhaaf paaswordii galchine sana asirratti galchinaa jechaadha. Dookumentii jalqaba paaswordii jalqaba irratti galchitanii jechaadha. Yookaan dookumentii kiyya naa banee jira amma jechaadha. Amma dookumentii kana koppii gochuudhaaf fakkeenyaaf amma asirra galchine select goone koppii gochuudhaaf rastaraayizii akka goone sanitti amma kun bifa imeejiitiin fidee jira jechaadha. Yoo koppii goone iyyuu imeejiidha amma koppii gochuudhaaf imeejii ta'a jechaadha. Amma piriintii yoo goona jennes piriintii gochuuf gama kanarra dhufnee iddoon piriintii tuni inaktiividha. Asirratti akkuma mul'atu iddoon kun inaktiividha jechaadha. Kuni kan nu fayyadu namoonni riisarchii hojjetan riisarchii isaanii yoo hiriyaa isaatiif ergan yookaan immoo qaama dhimmi ilaallatu tokkoof yoo ergan akka qaamni biraa jalaa koppii godhee hin fayyadamne yookaan immoo jalaa hin hanne yookaan jalaa hin fudhanne tooftaa ittiin ittisnu jechaadha. Seekiyuur gochuudhaaf jechaadha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Haala kanaan faayila keenya fi dookumentii keenya hidhannee qaama dhimmi ilaallatu suni akka nu walaan jijjiirre akka jijjiirama finne karaa ittiin oolchinu jechaadha. Kana fakkaataa torbee dhuftu immoo mata duree biraatiin walitti deebinaa. Isinis immoo kana sheer sabiskaraayib gochuudhaan na duukaa bu'aa. Wantoota barbaachisoo tokko tokko peejii kanarratti chaanelii kanarratti isiniif maxxansaa na duukaa bu'aa. Nagaatti.